Tole akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreega kutaa salgaffaa irrattidha. Viidiyoo darbe irratti seet opereeshinii kan akka yuuniin, intersection, komplement warreen jedhaman ilaaluu jalqabne ture. Viidiyoo kana irratti immoo kan nuti walitti ilaallu Venn diagraamidha. Venn diagram jechuun it is schematic or pictorial representative of sets involved in the discussion. Kana jechuun bifa fakkiitiin yookaan bifa graafiitiin gaafa keenya jechuudha seetii yookaan immoo tuuta jechuudha. Usually sets are represented as interlocking circles. Seetonni yeroo baay'ee sarkilii wal keessa interlocked ta'eedhaan kan isaan ibsaman jechuudha. Each of which is enclosed in a rectangle. Rectangle keessattidha kan isaan enclosed ta'anii jira. Rectangle kun immoo universal set isa jennu jechuudha. Enclosed gaafa jedhu rectangle which is represented the universal set. Amma gaa fakkeenyaaf iddoo kanatti solaaltan jechuudha. Rectangle alarra jiru kuni universal setidha yookaan immoo setii tuuta hunda of keessatti qabate sana jechuudha. Warra sarkilii ta'an immoo setii warra of danda'anii kennaman sanadha jechuudha. So let example akka example itti yoo jechuudha. Let UB yookaan immoo UB the set of one digit numbers yookaan immoo warra mana tokkee ta'an qofa yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun 0 irraa kaasee amma 9 jechuudha. AB the set of one digit is even numbers. Any seti yookaan immoo tuuta maalitii tuuta even numberidha. Even number jechuudha. One digit even numbers. Kanaaf iyyuu duwwaat afur ja'a saddeet lama jechuudha. A jechuun. B'n immoo maadha? The set of positive prime numbers less than 10. Positive prime number less than 10 dha. Inni immoo meeqadha? Prime number kan nuti jennu gaa tokko prime miti even miti. Kanaaf iyyuu prime kan jennu meeqadha? 2 3 5 7 warra san jennu sana jechuudha. So asirratti gaalaala fakkeenyaatiif kunitoo eedha ta'e jechuudha. 0 2 4 6 fi 8 otoo ta'e jechuudha. B'n immoo inni immoo meeqadha? 2 3 5 7dha. Amma gaa asirratti universal setting keenya immoo one digit numberidha. 0 irraa kaasee amma 9 jechuudha. So asirratti gaalaala lama iddoo lachuu jira. As keessas jira. So it is intersection qabu jechuudha lama irratti. Kanaaf iyyuu amma gaafa Venn diagram kaasnu jechuudha. Lamaan isaanii akka kanaatti kaasneetu yoo intersection qabu ta'e akka kanaatti overlap walirra gochisiifna jechuudha. Iddoo kanatti maal qaba? Overlap qaba. Oddoo overlap ta'e kana irratti maal barreessina? Isa intersection sana barreessina jechuudha. Intersection sana jechuudha. Yookaan immoo isa isaan walitti qaban sana jechuudha. As keessatti egaa as lama jira, as lama jira. Kanaaf iyyuu lama as keessatti barreessina jechuudha. Akka iddoo kanatti barreeffame kanatti jechuudha. Inni kan biraan karaa kanaa kuni B'dha jennee yoo keenya, kun immoo E'dha jennee yoo keenya jechuudha. B keessatti maal barreessina? Isa B keessatti qofa argamu barreessina. B keessatti qofa kan argamu 3 5 fi 7dha. E keessa kan hin jirre jechuudha. 3 7 fi 5dha jechuudha. Karaa kana immoo sarkilii kana asitti jechuudha. A keessatti qofa kan argamu jechuudha. Inni immoo 0 4 fi 6 8 jechuudha. Isaan immoo jechuudha. So bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Isaaf immoo A fi B irraatii kana jechuudha. Universal set akka kanaatti irra keenyee maal barreessina jechuudha? Achi keessatti barreessina jechuudha. Rectangle kanaaf kana fi meeqa? 1 bifa kanaatiin barreessina jechuudha. So universal set gaafa jedhu kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan egaa asirratti kan ilaaluu dandeenyu iddoota isaa walitti bu'an kuni A intersection B jedhamti isheen kun jechuudha. A intersection B dha kuni. Inni kun immoo A less B dha yookaan immoo elementii A keessa jiraate eenyu keessa kan hin jirredha? B keessa kan hin jirre jechuudha. Karaan kun immoo isheen kun jechuudha. B less A jechuudha. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre jechuudha. So iddoo kanatti akkuma sila siniin jedhe from the Venn diagram A intersection B ni 2dha. Lamaan isaanii kan qabu jechuudha. A less B jechuun immoo A keessa jiraate B keessa kan hin jirre. Inni immoo meeqadha? 0 4 6 8 jechuudha. B less A jechuun immoo ishee kanaa jechuudha. B keessa jiraate A keessa kan hin jirre jechuudha. 3 5 7 jechuudha. Universal set less A union B jechuun immoo universal set keessa jiraate garuu maadha? A fi B keessas kan hin jirre jechuudha. A union B jechuun kana guutummaadhuma isaadha. A union B jechuun jechuudha. Kanaaf iyyuu A union B keessa jiraate universal set keessa jiraate A union B keessa kan hin jirre 1 fi 9 dha jechuudha. Na kana bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Exercise kana keessatti tokkoffaarra kan jiru ofii keessanii hojjedhaati. Lammaffaarra kan jiru sintaa agarsiisan. Lammaffaarra kan jiru jechuudha. Lammaffaarra kan jiru kuni maal jedhaa?
Lammaffaarra kan jiru kuni maal jedha from the Venn diagram find each of the following jedha. A intersection B akkantu barbaadu jechuudha asirratti A intersection B ni gaa maadhanne irraa isaa iddoo lamaan isaaniitti waltu kan kanaafiyyuu lamaan isaanii kan isaan waltu kan ishee kana irrattidha. So this 2 ta'a jechuudha A intersection keenya ifamaasitti yaa kanaafiyyuu kuni lama ta'a jechuudha. A union B isa jedhudhaatiif immoo jechuudha. A union B immoo is equals to A keessas B keessas kan jiru jechuudha. Akkasuma immoo dabalatee lamaan isaanii keessatti kan jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu 3 5 2 1 4 kanaafiyyuu 1 2 3 4 5 8 jechuudha. Kuni A union B dha jechuudha. A union B complement jechuun immoo A union B keessaa kan hin jirre garuu maal keessa kan jiru universal set keessa kan jiru jechuudha. Sirra kan jiru kun A union B complement jechuun A universal set keessa jira garuu maal A union B keessa kan hin jiru. Kanaaf universal set keessa kan jiru hundi isaa keessa jira. Garuu maal A union B keessa kan jiru immoo 1 2 3 4 5 6 8 dha. Kanaaf A union B complement jechuun maal ta'a 6 fi 7 qofa ta'a jechuudha. Sababiin isaa maal universal set keessa jira garuu immoo A union B keessa kan hin jirre jechuudha. Inni kan biraani universal set less yookaan immoo difference from what A union B jechuun kuniif kun tokkumadha. Inni kan biraan maal B less A B keessa jiraate A keessa kan hin jirre B keessa jiraate A keessa kan hin jirre inni immoo meeqa ta'a 1 4 8 ta'a jechuudha. Kana fakkaatan kuni inni kan biraa kan nuti walitti ilaallu symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets jechuun for two sets A and B the symmetric difference between these two sets is denoted by symmetric set jechuun isa kana symmetric difference jechuun jechuudha. A delta B jennee dubbisuu dandeenya. A delta B yookaan immoo A symmetric difference B and is defined by A symmetric difference B yookaan immoo A delta B jechuun is equals to A less B A keessa jiraate B keessa kan hin jirre union B less A B keessa jiraate A keessa kan hin jirre. Salphaadhumatti A fi B keessa jiraate A keessa jiraate yookaan immoo A fi U walitti magne A fi B walitti magne kaan jechuudha. Tuta A fi B sana walitti magne kaane intersection isaanii immoo keessaa baatu jechuudha. Venn diagram gaafa agarsiisnu bifa kanaatiin jechuudha. Sababiin isaa maal isheen kuni lamaan isaanii kan iddoo tokkotti qaban ilaalneerra. Kanaafiyyuu kan lamaan isaanii iddoo tokkotti hin qabne garuu A keessas B keessas kan jira jechuudha. Kanaafiyyuu bifa biraatiin gaafa barreessinu A union B less A intersection B jechuudha. A fi B walitti magna sana booda A fi B immoo kan walitti qaban immoo keessaa baasna jechuudha. Maal argachuudhaatiif A delta B argachuudhaatiif jechuudha. A delta B argachuudhaaf. Fakkeenyaatiif haa ilaallu. A is equals to 1 2 4 5 8 dha. B immoo 2 3 5 7 dha. Then find A delta B barbaadinu jedhe. Kanannaa barbaannu dhiifama. Kana yeroo barbaannu jechuudha asirratti yoo barbaanne jalqaba irratti A less B barbaanne ittaansini immoo B less A barbaaduu dandeenya. A less B gaafa barbaannu A keessa jiraate B keessa kan hin jirre. Kanaafii 1 2 dolachuu jiran ta'u 4dha. Kan biraan immoo 8. B inni kan biraan maal barbaanna B less A barbaanna. Inni immoo 3 7 ta'a jechuudha. Sana booda maal goona union isaanii fudhanna jechuudha. Kanaafii kana walitti magnaa jechuudha. Kanaafii 1 4 8 3 7 kana walitti magne dhuma irratti kana arganna jechuudha. Yoo barbaanne immoo A union B edda barbaanne booda intersection isaanii keessaa baasna jechuudha. A union B jechuun is equals to maal ta'a 1 2 3 4 5 7 8 isaan kana ta'a A union B jechuudha. Sana booda A delta B yookaan immoo A symmetric B jechuun egaa amma A union B keessaati maal baasna isaan lamaan isaa walitti qaban jechuudha. A intersection B immoo gaafa barbaannu dolachuu kan jiru jechuudha. 1 2 dolachuu jirti. Inni kan biraan 3 hin jiru 5 itti dolachuu jirti jechuudha. Ishee kana lamaan keessaati baasuudha jechuudha. A union B keessatti so 1 kan keessatti bahu kanaafi kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu 1 3 4 7 8 ta'a jechuudha. 8 ta'a jechuudha.
Na kanaafuu bifa kanaatiinis immoo hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan maadha? Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets jechuun immoo the Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B jennee dubbisuu dandeenya. A cross B yookaan Cartesian product of A and B jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Is a set of all ordered pairs. All ordered pairs jechuun cimdii tartii jechuudha. Ordered pairs jechuun cimdii tartii isa jennu sana jechuudha. So it is all ordered pairs A, B where A isheen jalqabaa kun jechuudha miseensa tuuta Aati, B isheen itti aantu immoo miseensa tuuta Baati. Then this is also expressed as mathematically gaafa express goonu jechuudha. Cartesian product of A and B is equals to A, B. A is an element of A and B is an element of B. Bifa fakkeenyaatiin haala iddoo kanatti maal barbaadedha? A nu kennameera, B nu kennameera. Sana booda maal barbaadedha? A Cartesian B fi B Cartesian A yookaan A cross B and B cross A barbaadnu jedha. Asirratti A cross B fi B cross A tokko miti wanta isin galuu qabu jechuudha. Asirratti sababiin isaa maalidha? Miseensi ni jalqaba yookaan immoo taati cimdii keessa jechuudha. Ni jalqaba kan tuuta isa jalqaba kana ta'a. Asirratti immoo kan B ta'a waan ta'eef jechuudha. So A Cartesian B gaafa barbaadnu asirratti jechuudha karli bireesii banannee kaanee keessatti immoo biraaketii bannaa jechuudha. Sana booda A irraati miseensa tokko fudhanna 2 koomaa gooneetu B keessaa immoo tokko fudhannaa jechuudha. Sana booda ammas daballee A keessaatti ammas isuma ammaarraatti tokko fudhannee 2 asitti immoo isaa fi kanatti daballaa jechuudha. 2,3 akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Amma immoo A irraatti 4 fudhanna. Itti aansinee immoo 4 iddasi fudhannee asitti immoo tokkotti daballaa jechuudha. Itti aansinee ammas 4 fi 3 akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Itti aansinee immoo 6 fi 1 itti aansinee immoo 6 fi 3 ta'a jechuudha. 6 fi 3 na bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. A cross B gaafa jennu jechuudha. B cross A gaafa jennu immoo jechuudha. B cross A gaafa jennu immoo is equals to maal ta'an immoo faallaasaa kanaa ta'a jechuudha. B irraatii gara kanaatti fudhannaa jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba B irraatii hin fudhanna tokko dabarreeffannee booda koomaa gara kanaatti 1,2 koomaa ammas 1,4 itti aansinee immoo 1,6 amma immoo itti aansinee maal goona biyya keetti saafee irraatii fudhannaa jechuudha. 3,2 akkasuma immoo 3,4 akkasuma immoo 3,6 jechuudha. 3,6 asirratti wanti isin beekuu qabdanii baay'inni isaanii waluma qixaadha. Kunis meeqa qaba? 1 2 3 4 5 6 kunis 1 2 3 4 5 6 qaba jechuudha. So garuu maadha A cross B dhaa fi B cross A ni tokko akka hin taane akkasinaaf hubattanan barbaada jechuudha. Asirratti akkasinaaf hubattanan barbaada jechuudha. Inni kan biraan akka example-itti kan inni kaasu if A cross B is equals to 4,1 4,4 2,1 akka kanaatti yoo itti fufee then find the set A and B jedha. Seetii A fi B barbaadinu jedha. Set A ni asirratti gaa A cross B dha miti kan inni jedhu. A cross B gaafa ta'u tunni inni jalqaba irra jiru jechuudha. Yookaan immoo seentuun jalqabaa jechuudha. A keessadha. Seentuun lammaffaa B keessadha jechuudha. Kanaafiyyuu A keessatti kan fudhannu warra jalqaba irratti barreeffame jechuudha. 4 asis jira fudhannee raawwantu gatiin qabu. Taanee jalqaba irratti kan dhufe 2 kanaafiyyuu 2 keenyan barreeffanna jechuudha. Itti aansinee immoo kan taanee dhufe meeqadha? Iddoo kana 3 jirti jechuudha. Kan biraan hin jiru waan ta'eef warri kan irra deddeebi'an. Kanaaf tunni A kana ta'a jechuudha. Tunni B'n immoo qixxeeta warra lammaffaadha jechuudha. Tokko taansinee immoo 4 warra adda adda ta'e fudhannaa jechuudha. Tokko 4 jedhee matti fufaa waan ta'eef gatiin qabu jechuudha deddeemna. Kanaafiyyuu miseensonni A fi B immoo isaan kana fakkaatu jechuudha. Isaan kana fakkaatu jechuudha. Sana booda exercise isaan kana viidiyoo xaan irratti akkasii hojjedhu yoo barbaaddanii koomentii irratti naa barreessa. Exercise 1.8 nu hojjedhu jedhaate jechuudha. Viidiyoo xaan irratti kan nuti walitti ilaallu maadha application of set kan jedhudha jechuudha. Galatooma subscribe share gochuudhaatiin nu deeggara nagaatti.